dura yoon akka beeyyeessus jette dhagaa yeroon dursa shaadaa musliima ta'uu kan yoon jedhan beeyyeessus maal jechuudha hin baraattee naan jette achi itti haasa'e of as ragaaggeetan itti haasa'e akkanatti dhugaa beekee tanan gara amantii sanaa deemuu jira akkanatti ani har'a miti kanan shaadaa qabachuuf yaade waggaa lamaan dura yeroo darbeerru amantii gara charchii keessatti waan ta'e sittan hima jedhee ta'anii odoon gaafa sasittin himin dhufee erganas dhufee immoo sitti himee jira ni beekta bakka amantiin kun macaafallee dubbisee jira gara islaamummaa deemuun barbaada dhugaa adda baafadheetiin jira islaamummaa qabanti islaamummaa qabachuun qabanaa jette dhugaa adda baafatteeti yaa dhugaa adda baafadhee taraniin jedheeni hayyee agaammaatti amantii keenyarra jiraattee jirta amantii nuti ordofaa turretti nu wajjin hordaftee nu wajjin jiraadhu siin jenne amantii nutirra deemnurra nu wajjin deemtee jirta kana booda garuu mirga qabda naan jette haati kiyyaa jechuudha ati kana booda daa'ima miti mirga qabda waan barbaadde ordofuu dandeessa naan jette haati kiyya narri fadhe bakka yeroo san akkasitti tanqaxaqqaxaan itti haasa'e garuu wallahi yeroo shin akkas naan jettu dhugaa kee jettamoo jedheen wallahi dhugaa kee jettamoo jenna dhugaa kootti rakkinaan qabu ati amantee deemta taanan sii galee deemta taanan rakkoon qabu nuti wanna nu miidhuun qabu duras amantaa keenyarra si deemsisee amma immoo rakkinaan qabu naan jette ayyeeshi galatoome ayyaa abbaan kiyyoo jennaan kunoo inni iyyuu si dhagaa jira naan jette irshi dubbisiin jedheeni ayyee dubbisnaan abbaatee maal jetta jennaan rakkinaan qabu fedhii keeti kun siif sii ta'ee deemta taanaan nuti waan achitti si deemtee rabbiin galateeffatta asis yoo jiraatte rabbiin rabbuma iddoo kamittiyyuu atiin siif galee dhugaadhaan galateeffadhuuni malee nu waan nurraa irratu waan nutti dabaluu hin qabu naan jedhe abbaan kiyyallee bakka gammadeen gara shaadaa dhufee jechuudha gaafa sana isaan lamaan akkasitti na eeyyamanii galgala sanaa dhugaa maatii ofiitiin na eebbisanii keessa darbee na eebbisanii karaan irra deemtu karaa dhugaa siifaa ta'u amantaan ati qabattu kuni amantaa jireenya kee keessatti jijjiiramallee siifaa ta'u jedhaniiti wallahi kan na eebbisanii na gadhiisanii jechuudha gaafa sana galgala bakka beetasaba gaarii akkan duraan akka yaadetti isa caalaa akka gaafan bakka maatiin kiyya lakka maatii na hubataniidha kanan duraan yaadu caala jedhee akkan isaaniif iddoo guddaa qabaadhu gaafa sana godha jechuudha akkasi maasha Allah maatii gaarii wallahi waan wajjin waan Ijoollee baay'ee Sumayyaa dabalatee ijoollee asirra jirtu hedduulee intarvii godheetiin na biraas turanii waan ajaa'iba natti hedduu takkaas jira ajaa'iba wallahi eefaa gartee ati islaamummaa fudhatte booda wanti siifi maatii hedduu jijjiirame hin jiru jechuudha kana jechuun isaan biraa hayyama fudhattee. Cirraash keessa darbanii haati kiyyaa amantaa kee irratti jabaadhu yeroodhaan salaatii rabbii keetti jabaadhu rabbiin iddoo deemteetti si haa gargaaru naan jetti sirraa bareedee uyyaalaan jedhan isaan odonteen haadha kiyya caala obboleessi sadaffaa narra dhalate already amma waggaa 16-17 gidduu jira yoonaan ani suuraa kiyya akkasitti hijaabbadhee stoorii godhu yoo minaamina suuraa kiyya gaafan ergee fi imoo ishee laalee jiruun wallaahi adolma jechuun jiruun amma jiru islaamummaa dura jiru jechuun kaleessa kiyyaa fi har'a kiyyaayyuu wal bira qabee yoon laalu salaam isheen erga gaafa shaadaa qabattee as jirtuuf isheen erga shaadaan qabatini dura jirtu akkaataa uffannaa kiyyaatillee yookaan immoo akkaataa ilaalcha kiyyaallee baay'eetu akka jijjiirame ofii kiyyaafuu namni naatti himuu caala ofii kiyyaafuu akkan of arge na taasise jechuun islaamummaa dura yoon jiru ani islaamummaadhaan alattis yoon jiru waan akkas nama badaa mala badaa nama qabu miti
garuu akkaataa uffannaati xiqqoon yeroo baay'ee kan naatti ulfaatu waan akka surree kana waan akka bakka uffanni jira miti isa kanaan wal hin dandeenye akka barbaadettan uffadha akkas jechuun garuu namni tokko shoortii uffatee shaamintini boodii uffatee deema jechuu kiyya miti akkasittiin uffadhu ani dhugaadha garuu bakka tagalaallatsee deemuun jaaladha waan akkasii kana aman isatu naatti ulfaate ture jechuun amma fakkeenya charchii gaafa deemamu charchii keessatti eenyumtuu surreen uffatinaan jedhu tishertiin uffatinaan jedhu akka barbaannettidha kan uffannee deemnu yaa shoortii minamina hin ta'ini malee kara uffataa kanaan bakka እና amantii keessattis baay'ee dubbachuu hin barbaadu waan achi keessatti dabarsee waa baay'eetu jira garuu kana jedhee asirratti la wanni ati har'a kana irratti nuusitu ilmi namaa barnoota irraa harkata waan jettu gartee barnoota irraa harkata waan jiru qofa inshallah galatoomi islaamummaa booda efe amantii kana qabatte gaa ኮፒሊንክ ሼር ነው ወራ በለየን ኡስታዝ ሐምዛ ለኒ ገልጹ ፍንዴማ ኢንሻአላህ ኮፒሊንክ ወራ ታታው ነው ወራ ኤፍ እስላምማ ፍለቴ ዲባ ገራገራ ነመጥሉ ፉመላ አልহামዱሊላህ አከ ጨራቴ በከያት ይደለይዱ ወራት ይብረደ ለይዱ ኡመታ የቹን ፈከኛ ለማተው ደንደው ዳፊሌ ሁዳ ሸኒን ቆጴሴ ኡስታዝ ሐምዛ ተናራዲ ወሙራሰ ሲጋፋል ኢንሻአላህ አይ ኢንሻአላህ ምን እነዚህ ተንጋውን ድኑ ታብታ ቆዳሜ ግራ ደገኛው ብለይተኝ ኢንሻአላህ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أوجمتوتا في وردتوتا في دعوتوتا خينيا إن شاء الله نجايا دريبا يوخان سلام دريبا انت لا شواهد جتي ان شاء الله سغنتان لا سغنتا استاذ خينيا حمدا تقلوتي جين قامنا تري نيتوركي يوخا كونكشن نساني اندن دهمني ان شاء الله تيكو بليتي نياو جين ترتي بريدا غونيتي ان شاء الله استاذ خينيا جمو يا رب هيميتي دي غيا برتا خندبرو تها سلام اينو مي مدرا نمني غير هدون سيبيخا هاوس اوجين نغار والغافه دوتي سلام اينو جانتي اكاسيتي قدراتي سلام ما ودادي سكومو ايه تراكنا كيسانيف قالتو مادا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكم جرتاني نغانسني فاتاو متتكينيو ndaki sanifu سلام دراني سلامما امالي سلامما maqaan kiyya nagaadha ibsa waan ta'eef gara kiristaanummaa keessallee yeroon turu maqaadhuma salaamitiin nan beekama ammarree gaafa shaada qabadhu ustaazni kiyya maqaa keen jijjiirratiin naan jedhani jijjiirranne salaam dhalattuu shawaadha shawaa naannawa finfinnee jechuudha achumatti dhaladhe achumatti guddadhe akkas ustaaz kuno jazakallahu khairan ma sha Allah أملي جهاية في آيات نجار ربي سيها قدو أمنتي درا ما لو تفوترت سلام دي by the way amantiin yaa nuti irratti dhalanne islaama garuu yaa haala maatirraa kan ka'e amantiin jijjiirama yeroon an dhaladhee of beekuu kaasee maatiin kiyyaa amantii warra qaalluu jedhamutu jira warra qaalluu yoo jedhamu namatti yaa amantii qaalluu jedhamu namaaf waaqee namaaf sagadamu jira akka karaa akka kiyyaatiin kan jiru amantaa suni so isaan akkasitti kan guddadhe garuu amantii suni namaafidha kan sagadamu rabbiif odoon ta'in rabbi namaaf gabbarama namatti gabbarani amantii san irratti guddadhe yaa ortodoksiis ni beeku warri amantii sanaa ortodoksiis ni beeku erga sigaluu erga guddadhe akkas waggaa 14 maal gidduu ga'e amantii sana maatiin illee ni dhiisanii achi gara ortodoksiitti itti fufne ortodoksii keessatti guddadhe waggaa muraasan boodaadha kanan gara amantaa pirootestaantitti dhufe jechuudha ortodoksii keessatti immoo kan tini jedhu zoore sanuma
yaa'u Yesuus Kiristoos waaqa ta'utti beekama. Deebisee immoo malaayikoota akka waaqatitti nuti kan amannu Ortodoksii keessatti misiiliidhaaf sagaduun jira. Waaqa tolfamaadha. Misiilii jechuun waaqa tolfamaadha. Akkasuma beeta kiristaanii deemanii beeta kiristaaniidhaaf sagaduun sibiilatti waan masqalii adda addaatti waan akkasiitu jira amantaa Ortodoksii keessa achi keessa ture. Achi immoo malaayikootatti namanu yookaan immoo malaayikoonni rabbii miti jedheen gara amantaa Pirootestaantiitti deeme. Amantaa Pirootestaantii keessa immoo Yesuus Kiristoos addaan sidaa yeroo takka ani ammaan sirraa dhagahe amantii qaalluu jaamtuu jiraachuu isiidhaatu akkamiin? Amantii qaalluu jechuun nama guddaatu taa'ee amantii sana gaggeessa. Fakkeenyaaf amma isin ustaazaa isin barsiistanii akkasuma jechuudha. Namatti amanuu jechuudha. Isaan rabbi jedhanii garuu guyyaa Gabriilii, guyyaa Maaramii, guyyaa adda addaa jedhanii guyyaa sana kabajanii waan akka farshoo, waan akka dhugiitii, waan akka nyaataa kana qopheessaniiti gaafa sana dhaqanii mana sana geessanii mana sana maqaa rabbi akka rabbiitti dhaaniitu in sagaduu jechuun bakka akka nuti amma rabbiif sagannu kanatti isaan in sagadanii namtichi nama tokkotu duuba mana keessa ta'ee iddoo lamatti qoodama. Kun saaloonii taa'u kun maggaarajaa duuba namni tokkichi maggaarajaa duuba taa'etu akka rabbiin itti dubbatetti jechuudha. Fakkeenyaaf malaayika rabbiitu isaan ergesa namtichi akka rabbiin itti dubbatetti akkas fakkeesseetu namatti himaa jechuudha. Garuu isaan warreen akkasii suni seexana wajjin walitti dhufeenya qabani. So akkasitti jechuudha kan isaaf gabbaramu. Cubbuu kana balleessitee kana gootee gabbara fidi jedhanii kan hin qabnes kadhatee yookaan horii waan fedhe waan irratti murtaa'e sana galcha jechuudha. Kan hin qabnellee kadhateellee kan qabu immoo murteessa namarratti murteessaa jechuudha. Namarratti gixxim godhee murteessaa. Kun abaluu qaba abaluu hin qabu hin jiru. Fakkeenyaaf amma isiniin yoo wallole waaqa jedhanii yaadu kaa isaan isinitti yoo yaame deemee guyyaa kaan achittiin isin waammadha. Gaafa san inni kana balleessitee inni bira darbitee ana yaammannaan bira darbitee jedhanii isinitti murteessan horii ta'uu danda'a, qarshii ta'uu danda'a. Bichaa bakka humna keessanii olii kun humna keessanii gadi hin jiru. Isin kadhattaniis ta'e bakka feetaniis ta'e fiddanii deebisuun dirqama geechuun dirqama isin irratti ta'a. Akkasuma bakka guyyaa adda addaatiin daa'imti yoo dhalatte. Yeroo takka